Hayi hordoftoota kiyyaa jirra jirtu nagaa keessanii anis jira nagaa kooti hordoftoota koo biyya keessaaf biyya alaa jirtan nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaadha hunduu bareedaa nutis jirra nagaa keenya hordoftoonni koo warri biyya keessaaf biyya alaa teessanii na hordofaa jirtan akkami nagaa keessanii nageenyi keessanii hunduu bareedaa nagaadha mitiyyuu nutis jirra nagaa keenya baga eegamtanii yeroo sa'aatii kana geessaniin isiniin jedha hordoftoota koo amantii kamiyyuu kan hordoftan nageenyi koo isinii haa qaqqabu nageenyi waaqayyo immoo dabalee daddabalee isiniif haa ta'u isiniin jechuun jaalladha akkam jirtu isin nagaa keessan miti nuti jirraa har'a mana inoollee jechuudha garuu waa tokkoon dubbadha jedhee tanan dhufee har'a chaarchii konfiraansiin jira chaarchii oolee innaa amma immoo sa'aatiin misaa waan ta'eef dhufee jechuudha. Asumaanii maaliif konfiraansii jira waan ta'eef chaarchiitti nan deebi'a waan ta'eef haasaa gabaabduu tokkoon isiniif dubbachuu dhufe erga gabaabduu tokko haasaan koos isinitti hin dheeressu jechuudha. Warroonni asumaan warroonni maatii hin taane maatii ta'a. Warroonni immoo maatii taatan immoo like share gochuu hin dagatiin ani isiniin jedha. Warroonni haaraa taatan immoo subscribe godhaati. Shaayiin qal'aadha. Shaayiin qal'aati. Subscribe godhaati chaanaala keenyatti dabalamaa isiniin jedha. Ergaa koo kan immoo like share godhaati naa qaqqabsiisaan isiniin jedha. Har'a maaliifan dhufe seetanii ijoollee keessumaa Beerut jiraatan ijoollee keessaa Beerut jiraatan ani Beerutti ture waan ta'eef ijoolleen keessumaa Beerut biyya Arabaa biyya Beerut jedhamu jiraatanii ergaa kiyya dabarsuu dhufee jechuudha. Keessaayyuu ijoollee mana maadaamii osoo hin taane ijoollee ala keessa hojjetan wantoota adda addaatiin haalli osoo isaanitti mijatiin manni isaan hojjetan kan itti osoo itti mijatiin haalonni namaaf mijatan biyya namaatti hin beektu hundi keessaniyyuu ala baanii kan hojjetaa jiran yeroo ammaa kana baay'ee ulfaataa ta'etu jira Beerut kan dhagaa jirutti anayyuu jechuudha wanti na mudate unkaan amma yeroo kana yeroo jireenya akkasii isa duraa kana caalee dhiisaati ani yeroo Beerut jiru bilbila narraa hataniiru jechuudha bilbila karaan deemaa jira hojiitiin galaa jira osoo kana mootoraan na bukkee darbanii bilbila narraa butanii jechuudha. Ispaaltii gubbaarra ani ispaaltii gamanaataan ce'uudhaaf jira. Ispaaltii gamanaarra cumaan ijoollee wayimmoo sooriyoota kan jedhaman hin jiru hin beektu sooriyaan biyya keenya iyyuu jiru as Itoophiyaayyuu. Isaan lama ta'anii motoriirra taa'aniitu dogdoqqee jechuudha motorii hin beektu. Dogdoqqeerra jechuudha. Dogdoqqeerra taa'anii akka nama na bukkee darbutti ani bilbila akkasittiin an qabadheen jira. Akkasumatti an qabadheera jechuudha bilbila narraa butanii darbanii jechuudha bilbila sana. Bilbila Samsungii dhugaa dubbachuudhaaf $400 faan mudannoo koo kanaa sumaan isinitti hima. $400 immoo iyyuu gaafa sana guyyaan 30 ture mindaa argadhee tanan hojiidha galaa jira mana maadaamii jechuudha. Akka tasaa ta'ee hojii deddeebii wayiin hojjedha yeroo sii jechuudha mana maadaam taa'an jiru deddeebi'ee tanan hojjetaa jira hojii sanaa yeroo sanatti maaltu na mudate seetanii gaafti sun buliin 30dha. Bulii isaallee hin beeku isaan guyyaa mindaa argattan jechuudha yeroo baay'inaan biyya Arabaatti gaafa 30 namaa kaffalu jechuudha biyya Arabaatti mindaa keessan gaafa 30 nuuf kennu hundi keenya iddoo tokko tokkotti malee iddoo tokko tokkotti baay'inaan 30 kennu jechuudha mindaa. Isarraa maaltu na mudate seetanii kabarii bilbila kootii keessa $100 dachaasee kaa'ee bilbila mooyyuu dhugaa dubbachuudhaaf ji'a lamayyuu hin finne jechuudha bilbilli koo bilbila sana bitadhee bilbila sana duuba $400 kaa'ee kabarii keessa jechuudha. Kaa'ee tanan osoon deemaa jiru akkas osoon daandiin ce'aa jedhu jiru maaliif daandii irratti isin raabutu daandiirra himachees miini koon irraa badeettanii daftanii makiinaa jala hin butanii ani dhugaa dubbachuudhaaf galanni waaqayyoof haa ta'u waaqayyoon na baase guyyaa sana malee
osoo waaqayyo sila na gargaaruu baate guyyaa sana yookiin nan du'aa yookiin waan ta'een ta'an ture biyya namaatti jechuudha ulfaataadha. Daandii guddaa makiinaa ispaaltii osoo nani darbaa jiru ispaaltii irra akka nama darbutti dhufanii narraa butanii darbani. Ani immoo makiinaan guddichi tokko dhufee aanaa ispaaltii walakkaan seena jedhu makiinaan guddichi tokko dhufee biib jedhee maxaraanatti godhe dhugaa waaqa jiraata. Gaafa sana garuu waan hundinuu gaarummaafidha. Waaqayyo edaa waan ta'e na oolchuudhaaf kana naa fide jedheeni uma tokko amma akka nama tokkotti natti dhaga'ama. Hin beektu mana biyya arabaa akkamiin akka hojjetame birriin dhufu hin beektu. Isa biraan bilbilli koo haaraa ganaadha. Bilbiluma saamsingii guddaadha jechuudha. Isa biraan doolaara 400 qaba kanan ji'a tokko guutuu laffa'ee. Isarraan maalin godhaa amma gochuu hin danda'u makiinaa gidduu hin galu. Isaan gamatti ce'anii makiinaan natti dhufe isaan motora waan ta'aniif hin darbu makiinaa fuulduratti. Ani immoo lukaan nama waan hin ta'eef makiinaan yoo gidduu galee dafee fireenii na dhaabuu hin danda'u na rukutee darba maleeyyuu. Mudannoon kun na mudate jechuudha biyya namaatti akkasitti silkii kootii fi silkii kabarii keessa kaa'een birrii fi silkii koo dhabee. Kanaafuu obbolootaan koo keessumaa biyya Beerut jirtanii amma immoo baay'ee baddee jirti jechaa jiru biyyi Beeruti durayyuu doolaarri tokko birrii meeqa galee jira kubbisiin baay'ee waddadeera biyya sanatti wanti waddanne hin jiru dhugaa jireenyi Itoophiyaa guddiidha jedhama malee kanachi hin caalu. Shaayii dhugaa sinixxasa. Kanachi hin caalu har'a maalan hojjedhe seetan ruuzii fi kaarotii. Ruuzii fi kaarotiin hojjedhe. Misaan nyaachuu fudhadhee maalan ergaa kana dubbachuu hin qabayee dhufe jechuudha. Namni walaalta hin jirtanii daa'imni hin jiru. Garuu yeroo tokko tokko nama mudata. Kanaafuu mudannoo nama tokko mudate irraa immoo barachuun dirqama jechuudha. Wanti naa qunname isinis qunnamuu hin qabu. Waan inni itti waa tokko hojjedhee itti dhabe isinis dhabuu hin qabdanii. Kanaafuu keessumaa ijoolleen Beerut jirtanii birrii keessan kabarii silkii keessa hin kaayina. Hin beeku jechuudha jarris Habashaan birrii silkii keessa akka keewwattee deemtu hin beeku. Silkii keessanis goodaa keessa hin deddeemina. Kan akka birrii waan akka warqii quba keessanirraas maalirraas waan adda addaa waan tokko tokko bakka waan akka birriis ta'ee warqiis ta'e keessumaa warqiidha jedhan amma yeroo kana keessumaa warqee namarraa kutaa jiru jedhanii. Unkaan Sooriyaa biyya sana biyya Libinee Beeruti sana Sooriyoota guuteera. Amma garuu Sooriyoota bichaa miti jarriyyuu waan nyaatan dhabanii jireenyi baay'eetti waddadee jira waan ta'eef jarrumti Libineenii dargaggoonni isaanii ganaa waxxaatiin isaanii ijoolleen ganaa reefu gagga'an goromsoonni kuni namarraa ijoollee keenya ijoollee Habashaarraa warqii fa'aa kutaa jiru jedhan. Warqii fa'aa kutuu gurra kanarratti yoo warqii isin argan isinirraa kutuu yoo quba keessan gubbaarratti warqii waa isin irratti argan iddoo isin deemtan isin takatattalinni keessumaa galgala manaa hin bayina. Mana keessan iyyuu iddoo ta'utti galaa mana keessan iyyuu cabsanii maaliif har'a carqii tokko jechuun biyya sanatti baay'ee ulfaataadha. Nama hin beekneef malee nama beekuuf hin ulfaata birrii keessanitti badda akka keessa waan ta'eef bututtuu yoo ta'e iyyuu baduu hin qabu jechuudha dafqi keessan biyya namaatti. Mana iyyuu cabsaniitu seenanii fudhataa jiru waan adda addaa jedhanii mana keessa birrii keessan hin kaayina warqii keessan hin kaayina birrii yoo argattan ergadha nama amanamaa maatii amanamaa qabdu ta'e yookiin immoo akkaawuntii mataa keessanii qabdu ta'e nama amanamaatti birrii keessan ergadha warqiis godhattanii hin deemina warqii namni bitattanii qabdus yoo ta'e yoo jabeessitanii keewwachuu yoo maadaamiin keessan nama amanamtuu taate bira tutturtan taate ishee bira keewwadha. Malee hidhattanii mana hin bayinaan isiniin jedha hordoftoota koo ergaadhuma ishii kana isin dhaamu dhufee oduu isinitti hin baay'isu. Inna waan akka birrii waan akka warqii hidhattanii hin bayina keessumaa ijoollee warri shamarranii of eeggadhaa. Baay'ee ulfaataadha jedhan biyyi sun dhugaa dubbachuuf iyyuu baay'ee jireenya ulfaatee naan dhiisee gale malee biyyi namaa hin guutuun beektu. Ani yooma wanti biyya sanaa natti haalli biyya sanaa natti toluu dinnaane
waaqayyoon akka na jiraachisetti naa jiraachisu akka fedhii isaatitti naa jiraachisu jedhee tanani dhiisee galee jechuudha biyya Beeruut sana. Kanaafuu biyyi Beeruut baay'ee tabalaashoftee jirti waan taateef adara keessanii of eeggadhaa obboloonni koo warri biyya Beeruut jirtan of eeggannoo godhaa. Rabbi immoo sinaa eegu waaqayyoo biyyi sun biyya miti waaqayyoomti Kiristoos nagaadhaan kara biyya keessanitti biyya abbaa keessanitti sinaa gashuu. Uumaa miti obsaan siniin jedha jireenyi Beeruut baay'ee ulfaataadha dhugaa dubbachuudhaaf nama keessaa galeetu arge malee namni Beeruut dhaqee birrii qaba jechuun sobadha. Waa tokko bittanii nyaachuun mana maadaam keessaa amma nyaanni hin jiru nyaata hin nyaattanii yoo firiijii bantanii firiijii isaanii keessa yoo nyaanni hin jiru isaan hin beektu akkanattuu nyaata jaallatu nyaanni hin jiru yoo isin nyaattan immoo yoo das isaanii hin jedhu durii biyyi Beeruut suni. Kanaafuu jireenya akkasii waddadee birrii hammitti kanaatiin hojjettanii bittanii nyaattanii uffattanii dubartiin immoo waa baay'eetu ishee barbaachisaa hir'uu baay'ee qabdi shamarranii birriin ishee barbaachisaa waa tokko waa baay'eetu jira waan ta'eef kanaafuu waan qabattan qabadhaati birrii yoo qabattan immoo maatii amanamaa qabdu yoo ta'e yeroo amma namni amanamaan hin jiru nama sirrii qabdu yoo ta'e birrii keessan ergadhaa baattanii olii gadi hin deemina. Warqis yoo qabaattan warqii hidhattan hin deemina of eeggannoo godhaan isiniin jedha oduu isinitti baay'isee laayik sheer godhaati naa qaqqabsiisaa galatooma baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja naaf jiraadhaa ishee kottaati ruuzii fi kaarotii nyaadha ruuzii fi kaarotiin hojjedhee shaayiin immoo naa laqallate isiniin jedha baqa ciao bye bye.